هركفوني خبجمتوتا دعوتوتا يتشو بقى نجيان ولتي ديبني الراس خيسون ما داتكم قبل سنين الفجرة أكسماس خيسون ما كان يجا اسمه خن إبسوتها ملتي ميديا برودكشني أورو ملتي ميديا ولين توران سكنتا على خن سنين كوب بسنتها كندي سان سكنتا دا أن إد علي مستاتي سكنتا خنا مو خن سنين كوب بس شلو أحمدي هنگا روما سكنتا تنيا نفانو تراجون أفراتنيا أسمانين جماس سكنتا سندبر أشياء كفوني كبجمتوتا في دقيقة دفتوتا أورو ملتي ميديا دا أرانتناس كيسما تنيا كن كبجادا نميسين هويدان إيجا ترتن إن شاء الله وامبري درجتين إيجا نميسين يادن نما دلوتاتي وان قداتك دلوتاف خاي دبر جرودا أرانتناس كيلومتر ميكا ديمني منا أرتستي كبجمتو تنيا ترجمنا إسيدا وجين وري هدوني بتنجتي يادا إسيتو مكا إسيداتس إفيبسا hanga sagantaa teenyatti gaa waa hedduu irraa barattanii sagantaan teenya gadumtutti nufaana bu'aadhaan hordofaan afeerraa teenya amma gamanumaaniin kallattiidhaan gara keessummaa teenyatti isin dabarsa. Hayyeemee artistii teenya kabajamtuu fi jaalatamtuu durarratti namoota hedduun si beekanii warra sin beeneef of ibsi jetti gaafiin tokkoffaanii mee of ibsi. Ani saartuu sumaa yoo naan jaani ياو نمني أنا يدون أم بيخ أباقي يبيخا أبانقي أنا مسينا كابو جوتا رمو لاف كبساي نمني ما إسجلان نبيخا كا أني دلسي بيكم تومتي تشور باديت وامبري دادا أكاسيتي إسينيس أرتيستي أسمايو مكادو نانغا ملتو كابسو أمتو رمو تيجي تشودن دينيا dhugaadha isilleen gamasumaan dhuftee isilleen garuu waan hedduu takka hojjette qophii tana waggaa duftangaa wantoota isin gumaachite hedduu as keessatti barachuu dandeessanii gorsoota babbareedaa irraa harkattan jeetiin abdii qaba gara gaafii teenyatti kallattumaan seenna mee saartuun eessatti dhalattee amma yoo eessa jiraatti gara fuuldura yoo eessa jiraachuu barbaaddi jaa gaafii tana mee gabaabsitii nu deebisi. Okay. Ani khaniin daladhee handhuurtii haa waalamte dirdhaa magaalaa Gugguba manaadhaaf abbaa kiyyaa masgid Bilaal biratti أشتين على ده رستيا ولا متى سامبو دعا يلا فيني دائما ما خيارين دفع فيني ما ترى بروم سخيا فيني دا سامبو دعا عنجا فازرين كينيا ما نيدا ترى أو لايف كينيا نبي خاورمون مرتي عنج سامبو دعا هررجع قدي بني قهابو تي فاوجين ملكا جبدو تي يرود إيرا ملكا جبدو ترى شو عنجا بان كينيا هيدا رابوه سامبو داس غرف فيني كأجيله أجريني خيني ولو ما قدي يشوده. Okay. ما رديمو مقالة. ولا ما خيسة. ولا ما خيسة دون ما جابها هي. جرا أرتي تسارتون أكمل تلفت. وانجاو. أرتي أني أرتي جلك أو خيسو ما خيريات فريق أبا جولو مرة نتيف بري أرتي خيستيني في أركي ماله. ويا خيسام فيني أكل ما جولو مرة خيسو ما تهيت ماني فرقه. ترى أنا خلينا أرتي خيسة سينه يا وجا فاميلين خياس نانون خياس ورجول أرتيستو توان تيف. خيسومتيني فرقت مان وانتيجي أمو أكاتا أنتي أدي بسخيا أكا وجي خيا غردو دون تين أرتي أكم فام ولتي أكم ونما جرينيا وجينجرا جروتي تيني أرتي فرق دي مجرمالي أكم مثاني وجي جي جلغا جي جل ديمي اتقوباي تتيه فدي أكست فوكس تيغودي ينو جتشان توريا يروما بقولنا خيا كلمة تتجمدوا ما فينتي بشرنا توري جود أرتي مالي أما أرتي تسمتي ديناس. أوكي وامبري دادا. saartuu haala ammaan tana deemaa jiruu fi artistoonni keenya kan dura amma fakkeenyaaf abbuma keetii irraa fudhannee namoota jajjabaa goota keenya artistii Usmaayyoo wajjin turan akka Abdii Koppee kanas ni ilaallaa Yunus Abdullaahiitis ni ilaallaa aartii tanaa fi qabsoodhaaf fiiguu malee jireenyi maatii isaanii direes hunda kan fooyyee miti. Moor mee saartuu yoo haalli amma gaafa san jiru jijjiirame immoo haaluma akkasiisan immoo aartiitti dhufuu keetiif aartiin maal siif goote yookiin ammoo ati aartiidhaaf maal goote waan jedhamu kana bikka lamatti adda qabiiti mee nuuf deebisne. An aartii fi sumaan goone aartii sumaan aan goone waliinuu faayidaa anaaf khasaaraa na goote yeroon aartii bira jala deemu silaa waan biraa hojjedhe irra gaanii turte dubbatu aartiin tirfii kiyyattiin amana si jammar ammaas gaan intala islaamaatii hedduu keessa kiyya waan lama beeka. waan lama jechuun addunyaa irratti malee akka akhiraa wajjin hin tarkaanfanne wanni kun hin beeka. Sammuun kiyya waan kana itti amantuuf akkas yeroo ittiin kannu gizuma amma hamilee namni tokko na bira dhufee isin anniin dhiisa jee akhiraa kiyyatti deebi'e dhufee namni si wasa wanni akkana kana ani beeyta gaa shayxaana wajjin wal mormaatuma jiraatta malee ani
fadhii artii akkasitti itti burqee akkasitti ittiin hojjedhee ittiin milkaawaa irraa hin harkadhaa si galee abbaan kiyyaas artistiidha anis artistiin ta'uu qabaa jee mina akkas miti aan keessa ani yeruma akkanumatti itti boqonnaa akkanuma iraftiitti godhuufin iraftii akkanuma sammuu rahaama akkanuma kaani jiraami gizuma namni na yaadachiisee yaadadha malee artii yaadadhu ani artii irraa dhimmaas hin qabu fadhiin kiyyaas keessa kiyyaas itti fudhatamaa fi gammachuu hin qabu maaliif akhiraa akkanan fayyanneen beekonni kun tanaaf waan na daangeessuutu jira gammachuudhaan hin simanne jechuudha. Isinis nan simanne anis isin simanne. Sirri. Wal mormaatuma yaan gana geessan jechuudha. Wal mormaatuma malee anaaf artiin anaaf jireenyaas miti hojiis miti jechuu barbaada. Okay waan bareedaadha. Mee saartu amma gara xiqqishoo itti deemnee jirra. Haala ammaatii hojii wal qabatee amma sirbaati guyyaa 5 dura daleedee agarree jirra. Intullee na dura gammanne. Sirboota kana gaa informationis dubaallee guuruudhaaf hanga takka lafaanee turre. Namni tokko saartuun sirba san seenaa dhugarraa daleedee addunyaa jaalalaa keessatti miidhamteeti sirba san seenaa dhugarraa daleedee jaa namni tokko immoo moor ooma normaala ergamuu dabarsuudha daleedee minaamin jaani kana keessaa kamtu dhuga itti amanta. Waluma keessa jechuun seenaa dhugaatis ni qaba namni yeroo hedduu ati ni jaalatta hin milkooftu jaalatti tun hafayyita wanti godhaa deemti ni jirti dhugaadha seenuma dhugaati. Namni akka ati feete argachuudhaaf ni ulfaata namni ati jaalattus sin jaalatu namni ati jaalanneetus jaalata haati itti fannitus namni wanti hin jedhu maali wooma bakka wooma jiru seenuma jijjiru walitti daddalegee midhaman. Ati garuu akka dubartii takkatti silaa dubartiin takka nama isii jaalatu yoo argatte bareedamu nama ifi jaalatu yoo argatte bareedaadha itti jaalata. Namni hundinuu gaa uumaan namaa dubartii gisee dubartiin tun namni hundinuu akkuma bifni adda addaa amallinis adda adda qaba. Amma namuu akkaataatti beekuu qaba. Namuu akkaataatti wal barsiifatee qaba. Jaalaluma keessattuu heeraa fi aadaa mataasaa qaba jaalaltii mataasaa ibsuu danda'e. Namni hundinuu akkaataatti simateen wajjin jiraata. Anis akka mataa kiyyaatti hin deema amma fakkeenyaaf namni tokko nama giltsiin fadhu dhiironni anammaan giltsiidha nama ifa jechuudha dho'isaan beeku nama dhugaati an kijiban beeku an bakkaan jiru dho'isu dhugumaan dubbadha namaan jaaladhuttis tokkaa sossobeen beeku dhugumaan hin jaaladha garuu namoonni immoo akkasiin barbaadan oduu namaati addaan si baasa oduu namaa kijiba adda addaa sirra kaayanii kuftee cabxee siin jaanii waa hedduu jaanii maqaa adda addaa sirra kaayu kana keessatti laayifiin keenya raaqama jireenyi kee wanti ta'a dhiironni immoo nama dhalaa akkanaa simataniitu jira ni fadhan dhalaa dho'isitu fakkeessitu nama fadhuutu jira nama giltsiin barbaadu namni ani immoo giltsiidha rabbi giltsii godheen uume gahan dho'ifachuu hin danda'u fuularraa na ifa fakkeessuu hin beeku fakkeessuu dhabuun kiyya kun garuu akka namiidhaa jiruun bareetiin jira namni fakkeessuu barbaada amma ani waan naa galee takka jira laayifii namgaan dabarse kana keessatti nama wajji jiraachuudhaaf dirqama akkaan fakkeessuun qabaa. Jeetiin amanee jira fakkeessu san immoo uumaa keessatti nuyi guyyaa keessaa fiduu hin dandeessu hin bitattus waan kana waan fidduu miti tanaafuu bakka ani hobaan jiraachuu qaba nama wajjin jiraachuu hobaa jiraachuu wayyaa jeetiin murteessa maaliif hanga rabbii nama keetii giltsiisii kan nuti numa jiraattaa jechuudha. Akkana jaa amma gaa deemnee wantoota ati silaa akka siidatti uummata keenyaaf keessee bira gaa jira. Wanni guddaan kitaaba abbaa keetii eebbistee jirtaa jaa eebbistee Finfinnettis eebbistee nutullee laalaa ture laayifillee dabree ture liivillee haramaattis eebbistee turte. Ka Finfinnee kana yoo akkam sifannaan isaadhaa ka Finfinnee kanatti maaltu si mudate mudannoon yeroo isa hojjetus ta'e yeroo isa ol baasuudhaaf eebbarsan irrattis ta'e wanni si mudate yoo jiraate gara haramaattis ceenee achuma akkasumatti eebbarsan irratti maaltu si mudate waan jiru. Yaa gaawwanni Usmaayyoo jechuun waan guddaadha. Jechuun waan Oromoo hunda ilaallatudha. Wanni Usmaayyoo hedduu ulfaataadha. Baattee waan kaayyoonni isaanti wareegaman hayyoonni keenya hedduutu wareegamee jira. Isaan hunditti wareegaman fakkeessu amma ana qofa otoo hin ta'in miccoo rabbi qophee jirti. Naayilii waan kana otoo hojjetu jirtu namatti seeneetu beeka waan kana. Tokko waan ati laffaatetti maqaa harkachuu barbaada. Tokko jee. Tokko waan ati dafkitetti taa'ee nyaachuu barbaada. Tokko jee. An walii wallaale barri kun bara akkam keessa akka jiru walii wallaale. Ani waan kana gizeen dalagu kitaaba kana maxxansarraa kaasee family fi nama nan jaaladhutu na gargaaree na cira dhaabbatee waan kana godhe family jechuun namootaan itti dhiyaadhus too yaadaanis ta'e naaf gargaaran garuu waan yanti gargaara itti hojjedhe kanatti abbaata kaanis kana dhufe hundinuu waan yan godhe kanatti anaa godhee siin jaa si galee haati fidheessu hundinuu waan ati laffaatetti maqaa barbaada si galee
sirbaadnaan tokko ne yaadachiisa gizee hundu sirbaadnaan sanis hundu ifdaada maqaa barbaada waliif wallaalee kamtu nu yaada tokko illee kan nu yaadu jiru hundi maqaa barbaada hundi ifdaada tanaafaan na wallaalchiste qalamma daara finfinnee irra gaafaan qophaa'ise namootuma kana tokkooniin zuuriyaa kiyya naammarsanii bakka waan ati laffaatetti abbaa ta'uudhaaf si jaamsan si galee odoonni san fokkotte isii barakka jennee dinnee ni jaan odoo isiin bareed bar nuti tokkos godhee jaan si galee afaanis walii wallaale qalamada waan kana gizee gootu haa waadaa seena sagantaa qopheessite waadaa san kan guutu jiru ammaan cirootti gizee afaan qopheesse tokkoffaa dhimmi siyaasaatis dhimma Usmaayyootu wajjin wal qabataadha dhimmi siyaasaatis hedduu na miidhee jira dhimma siyaasaa kana keessatti finfinnee keessaa miti siyaasaan olii kanaa fi gadii kana jirtu wal dhabdi siyaasaan karaa Harargee kana jirtu faallaadha ilaa amma bakkuma dheengaddaasan jirti uummanni keenya kaa bulchiinsi hundinuu eenyuma takkaa jechuudha jarri lamaan kun olii kanatti immoo uummanni kee mirga kee eega mirgaa fi dirqama kee ni beekaa siif kabachiisaa jechuudha karaa olii kanatti finfinnee kanatti ani kabajaan warri finfinnee kun waan abbaa xiyyaaraatti na cinaa dhaabbate ammoo Harargee keessatti gizeen Harargee addaraasha gaafadhe amma dura addaraasha naa kanname deemee warra kiristaanaatiif kannan anaaf isaan guyyaa sagantaa karaa wal qabna anis sagantaa kanaan beeksifadhe isaanis sagantaa kana beeksifatan achirratti addaraasha faanarraa fuudhan na dhorkatan jechuudha guutumatti maaliin achi qaqqaba Usmaayyoo akka ilaalcha biraatti ilaalan ilaalcha akka biraatti ilaalan dhimmi isaan irratti naaf galuu dide laa siis hin didanii waan takkanii gaafata tolee siin jaan mee fakkeenyaaf maal jeetiin siibsa aawultii naa dhaabi hin jaan aawultii sii dhaabna siin jaan mana fincaanii bira sii dhaaban akka namuu dhaqee itti fincaanu sii godhan si galee yookaan bakka ati feesu siin dhaabanii jechuu barbaade irra dibaa taate dubbina argeetu akkas na godhanii kantiibaan ciroo maallaqa waadaa seenee ilaammaan kafalle kitaaba firii 500 narraa 500 fuuna jaanii 200 fudhatanii dhabamsiisan ilaammaan aan kafalle numaan dhiise haramaayattiin gabbu'e adarattiin gabbu'e adaratti sanuma darannatti hammaatti adarees warra nashiidaati wajjin wal afaan na fidan saalaafaa ijoolleen sanis ijoollee irra hayyuu taate ijoollee Oromoo taateeti narraa sagantaa san Usmaayyoo haa dursuu ja'an malee addaraashaan an qabadde isaanii kannan isaanis beeksisatti godhan anis beeksisaantu godha sisin didanii jeebar jarri wal afaan si fidan warra nashiidaati wajjin wal afaan nu fidan ijoolleen nashiidaatiif nuti kaayyoon keenya tokko amantaan keenya takka afaan takka dubbannaa aadaa takka qabna waan ta'eef abbaa isaanii waan ta'eef Usmaayyoon mucaan san wallahi rabbi isaa kabaju akkana jee irra naa dabre jechuudha saalaasan amma gaa san obseetiin Haramaa Yuunivarsiitii dhufe Haramaa Yuunivarsiitiin naan qopheessinan sagantaa ispoonsoraan gaafadhe jara kana ispoonsora gaafadhe kanatti sponsor isaan gaafadheetiin ani sponsor sanarratti waan ati feetu abulabulu si godhu waan ati feetu kana si barbaachisa sponsor yookaan maallaqa muranii siin kennine waan si barbaachisan daangaan sagantaa Usmaayyoon madaallee naa qopheessan annaa qopheessaa sin jenneetiin qopheeffadhan tooftaan itti fayyadaman namaan fidee fiduu hin danda'u namaan an barbaade yaamuu hin danda'u si galee Usmaayyoon nama siyaasaa sirbi siyaasaan sirbi Usmaayyoon sirbamin faajaa warra yuunivarsiitii naa hedduu ilaalchi isaanii hedduu maallaqa meeqa na kafalchiisanii sponsora guutuu waan isaan na godhan hin jiru jechuudha si galee miidiyaan quba qabu akkas yuunivarsiitiin sponsora godhetti akkasitti yaamane namoota an artistoota hangana na faa dhufanii jee afeere hunda tikeeta isaanii karaa tooftaa adda addaatiin kaansil narraa godhe yuunivarsiitiin hedduu na gaddisiisee hedduu waan isarraa eegamne godhe ammoo waa hedduun dubbatanii malee ani darasanyii hundaan qaba namoota tikeeta makiinaan dhufuu qabu isaa dhufan nuti kafalaa naan jaan nuti kafala jaanii waadaa galan an iskiriinshit godheetiin kaayyadhee jira waan isaan jaan tishartii hanga attamaman san hangana attamamee naan jaan garuu hanga attamisan ijaan agarreen sagantaa kiyyarratti waan ani qopheeffadhee waan ani propoozaala barreeffadhee isaanii geeffadheen isaan abbummaa sitti fudhatanii sagantaa kaameraan tokko hin jiru gaafa sagantaa Usmaayyoo san qophaa kaameraan tokko moobaayilaan waraabame si galee moobaayilaan waraabame akka kaameraan hin dhufne godhan akka artistiin ani sagantaa sanarratti afeeree sirbuu danda'u baandiin dhufuu qabdu jeesan dhufuu akkan goone hoo dhufame sirba Usmaayyoo sirbama jechuudhaan akkan sirbamne jalqabarraa addaraashuma yuunivarsiitii keessa Usmaayyoon hin malu jaanii na dhorkatan addaraashni garuu lafa jira turte jechuudha innaagaa yeroo sana keessatti ati waa'ee siyaasaa akkamitti ibsita akkaanti ibsuun qaba nama cancalameetiin jira maaliif hundinuu akka walitti hin jenne ummanni nagayaatis ni jira ummanni miskiinaa jira ummata na cinaa dhaabbatu hedduu jira ummata amma hedduu jira amma nama akka Faree Aliyyifaa jira nama akka amma ummanni olii kun jiru hundinuu namoota hayyuu miskiinota Oromoof hojjechuu jiru nama cinaa yaadaanis ta'e na cinaa dhaabbatu jiru kun
warri gadaan gadii kun agartee qoshaan qoshurri kun bakka makaleessaa jiru ifiifuun jijjiirre namni jijjiiramuu dura ifiif jijjiiruu qaba jijjiirama kana gisee jaan an mataan kiyya dura ifiif jijjiiruun qaba bakka kaleessaatirraa ka'ee jijjiirama mataa kiyyarratti hin finne namarratti jijjiirama biyya guddoo dhiisi biyya guddoorra jijjiiramni onni jaamee hin jiru sijammar abbaan kiyya nama Oromoof qabsaa'e malee nama paartii takkaa qabsaa'e nama gandaatii miti nama Oromoo maraaf qabsaa'e sigalee namoonni waadaa galan immoo akkanumatti maqaa isaanii achirratti fi yaamanii caljoo jira nama amma waadaa seenee waadaa isaan guunne hedduutu jira ni beeknaa jechuudha an kan na dhibe kitaaba Usmaayyoo kana bar maallaqi yaani maxxanse maa fuudhanii callisan maalaan kafalle waallaquma kiyya maalaan kafalle waadaan aseen azeesin kadane tokkoffaa warra waadaa isi warri waadaa turfiidhaan isi warri waadaa bar waadaadha waan sirraa fuudhen qabu afumaaf jee afumaaf cabse warra kitaaba fudhate yoo kitaabni kun bar maallaqaan attamtaa sigalee amma warri ciroon ardiirran jiroon kantiibaan ciroo san illee ajaa'iba nattaan sigalee warri ciroo mu ardumarraa hin jiru jechuudha sagantaa ciroo san ittiin nyaadhame dhugaa dubbachuudhaaf harar daran harar sanam ani gis amma maali murteeffadha abbaan kiyya ani biyya tanaa bee an baqaam tujjaaroo mun qaban ani sirbaa fi jinni jaankaa sirbaatiif aartirraa fagaadhe inshallah rabbi abbaa kiyya waan fayyadu godhuudhaafan abbaa kiyya raajii dhaynaan gahaadha wanni na barbaachisaa kana gaafa biyyitu wal qixxaattee maayettee siidaa isa fakkaatu dhaabdaaf bakka xahaaraa dhaabdaaf bakka najisa isaan jaansanitti miti sigalee kana achi wanni na barbaachisu an abbaa kiyyaaf hoon dandee karaan irra jiru kanaan ilaa irra dabrisan fooyyeessuudha karaa rabbiin jaalatu irra deemee karaa rabbiin jaalatu karaa abbaan kiyyaas ittiin ni jira miti isa waa godhuuf danda'u ilmoon abbaarraa gizee haftu abbaan gizee sirra akhiramee ilmoon waan godhuu qabduutu jira waan aan abbaa kiyyanarraa eeggatu addunyaa kanarratti eeganii na dura kute waan isaa godhu addunyaarratti godhuudhaaf ani ififis godhuudhaaf malee kana booda ani sagantaa je'ee Itoophiyaa tana keessa biyya xiqqaatqishoo tana keessa deemee waa maqaa abbaa kiyyaatis kana booda hin kaasu sagantaa isaaniitis haadhiifatanii sigalee ififaa qopheeffatanii silaa Usmaayyoon amma akka ilmoo qabaachuu baate itti tolaa beeke silaa ilmoo qabaachuu baate olii gaffi fiiganii agartee haa olii gaccacahanii waan kana godhuudhaaf qopheessuudhaaf abbaa irratti hoo barbaadan